yeroo hundumaa hiree murteeffannaan warra hiree murteeffatu irratti kufa. Warra hiree abbaa salphi yoo jennu isa hiree murteeffatu the Oromiyaans Oromoota ilaallata. Oromoonni isaan ta'ee biyya walabaa ijaarratuun nama la'oo jedhee sodaa warra biraatiin hin dhiisu tokko kan. Kan biraa wal fuunee walitti heerumnee wal keessa gallee kan jedhudha. Wal fuunee walitti heerumnee inni jedhamu kuni sabaa miti kan wal fuudhee. Kan wal fuudhee namoota dhuunfati. Jaalala namoota hariiroo jaalala namoota dhuunfati. Maqaa fuudhaaf heerumaatiin garuu birmadummaan saba tokko hin hafu. Fuudhaaf heerumaan eenyummaa isaa sabni dhabee hin jiru. Murteeffannaa isaa sabni dhabee hin jiru. Kan biraa olloonni nutti ka'uu yaada jedhu. Kan ammoo kan jedhu Oromoota kasiraaju. Ilaa warra kanaan kanan jedhu kuffaa seenaa halaallu. Oromoon gaafa Afrikaa kanatti dachee diriirte kanarra saba ta'ee daangaa ofii kabachiifatee jiraatee jira. Kan jiraatamedha. Waan amma sammuu keenyan uumnu miti. Meeshaa ammayyaa yeroo hin qabnetti eeboo fi fardaan lolee daangaa isaa kana kabachiifatee jiraate. Saboonni har'a lakkoofna Amaarris, Tigreenis, Silxeenis, Guraageenis, Somaaleenis, Affaaris, Walaayittaan kan baane walumaa keenya jiraatan. Beenishaangul, Gambeellaan walumaan jiran, ollaama jiran. Hundatti isinitti ka'aadha miti jiraatameera. Of daangaa ofii akkaataa itti ittistu situ tolfata. Garuu jiraatameera. Bara barnoonni amma kanaan jirre. Bara birmaduu saboonni ollaa waliin kabajne akka barbaadetti wal cabsa ture bara sana beekta. Amma bara ammayyoome kana keessa isteetiin tokko baawundarii tolfatee qaba raayyaa ittisaa beekame qaba daangaa isaa tiksa sarara qilleensaa qaba humni qilleensaa isaa sarara isaa qilleensaa sana tiksa kun bara ammayyaa keessatti kan ta'ee jirudha. Bara sanaan sarara qilleensaa kan jedhamu jiru namni beeku hin jiru. Daangaan jedhamuyyuu hanga gosti tokko jiraatudha. Daangaan hiree murteeffannaa Oromoo isaaniifis hiree murteeffachuu carraa laachuudha. Egalee qambar yookaan wanjoon gabrummaa hunda keenya irratti bakka tokko kufe. Yoo nuti cabsinu isaanis hin cabsu. Isaanis of ta'aniiti hiree isaanii murteeffatu. Yoo akkas ta'u hiree walabaa murteeffatee diina Oromoo hin ta'u. Maaliif? Akkuma ani faayidaa koo lakkaa'u sana innis faayidaa isaa lakkaa'a. Eenyu wajjin hoon jiraadhee eenyu wajjin hariiroo akkamii tolfadhee hoon jiraadhee biyya misoomte keessa jiraadha jeetee herreeggata. Fedhii isaa walabaatiin gumuuz Oromoo irraa adda baajee hin ilaalu. Ani kanan tilmaamu kan mataa kootii qabaadha. Garuu kanan jedhu isaan hiree ani hawwu haa argatan. Fedhii bilisaa isaaniitiin waan isaanii ta'u haa filatan. Garuu wanti jala sararee himu fedhii walabaa isaanii sun yoo xiqqaate ollooma Oromoo wajjin qabu kan diigumti. Yoo xiqqaate ollooma biyyooma waliin qabaachuu dandeenya. Hariiroo addaa wal qixxummaa irratti hundaa'een federeeshinii tokko waliin jiraachuu dandeenya. Yoo xiqqaate garuu ollooma keenya balarratti kan kuffisu hin ta'u. Maaliif isaaniifis Oromoon barbaachisa.